Sadamsani dabarsa gurra daga utlapsa Sadamsani dabarsa Sadamsani dabarsa gurra daga utlapsa Waamicha hafuuraa kun waamicha hafuuraa dhaloota hundumaaf taasifamedha. Waamicha hafuuraa kana keessatti barnoota garaagaraa kan isin dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa mata dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatiin kan isin dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsaan guyyaa roobii kan isin dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isin dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii naguma. Haan Waaqayyoo fagalatuu baay'ee nagaa kooti. Yeroo darbee yookiin torban darbee tarree ilaaluutu nurra jiraata jedhee tokko lama jedhee gara waan kudhaniitiin kana booddee ilaallu tokko laalleerra innis inni waa'een ol butamuu waldaa kiristiyaanaa maal fakkaata kan jedhu yookiin immoo waldaa yeroo itti butamti rakkina waggaa 7 fuuldura moo waggaan 7 sun bakka lamatti baa waggaan 3 walakkaan jalqabaa nagaadha waggaan 3 walakkaan immoo rakkisaadha waggaa 3 walakkaa nagaa jiraattee giddu galee sanatti immoo rakkina keessa baati kan jedhu waldaan kiristiyaanaa kan kaa'etti waggaa 7 sana keessa hin galtu waggaa 3 walakkaa nagaa isa rakkinaa keessa hin galtu. Waggaan 7 sun utuu hin jalqabiin butamti akka isheen butamte waggaan 7 sun itti fufa. Isa kana laallee waan garaagaraa achi keessatti laalleerra. Har'a immoo erga ol butamtee booddee waldaan kiristiyaanaa achirratti maal hojjette qilleensa irratti waggaa 7 turte gooftaa wajjinii gooftaan jalqaba sana akkaattuutti dhufee kan warra ol butamu waldaa kiristiyaanaa warra fayyadu waatu harka waldaa kiristiyaanaa yeroo jennu mana miti manni kun manni ijaaramee jiru mana kadhataati. Manni waan deemuuf hin qabu, horii waan deemuuf hin qabu, wayyaa waan deemuuf hin qabu mana kadhataati. Waldaa jechuun dhuunfaatti amanee nama fayyee walitti dhufnee muka jalattis waaqessine, mana namaattis waaqessine, gaararrattis waaqessine, waaqayyoo fi manni manumaa lafi lafuma malee manni qulqullummaa ana isini. Nummoo qaama Kiristoosi. Kanaafi noormi matee batalamdoo jedhamu namitti shaakalee waldaa kiristiyaanaa jedha mana ijaaramee jiru malee manni ijaaramee jiru waldaa kiristiyaanaa miti. Manni ijaaramee jiru mana kadhataati. Mana iddootti sagadanidha. Waaqayyo immoo kanarraa dhimma hin qabu nurraa dhimma qaba garaa keenyarraa dhimma qaban warra fayyeen fudhata. Gabaabsinee kadhannee jalqabna. Yaa Waaqayyo yeroo nu laatteef galanni siif haa ta'u. Ammoo sagalee kennuuf eebbisi nu barsiisi. Anaanis na gargaari maqaa gooftaa Yesuusin si kadhannaa. Ameen. Amma ergachi ol fudhatamtee booddee waldaan kiristiyaanaa firdii Yesuus Kiristoos fuulduratti dhiyaatti. Namooti amananii fayyan kun hundumtuu firdii Yesuus Kiristoos kun eessatti ta'a? Qilleensa irratti ta'a. Maaliif amma giraavitiin lafatti inni gad nama harkisu yeroo geeddaramnee deemnu sana nurratti hin hojjetu. Har'a yoo wal darbannee lafadhaa yoo of ilaallee gad deebinaa giraaviitiidha. Miilluma keenya illee fuunee taraa akka jennuu fi seera uumamaa keessatti waaqayyo giraaviitii inni kaa'eetu jira 9.8 meetiri per sekendi sukkeer jedhu warra fiiziksiidha. Garuu gaafa sana giraaviitiin kun nurratti hin hojjetu jechuudha. Ol baanannaa oluma baanee limmanne dhokannaa hin dhufne sanaan immoo hin dhufna. Kanaafituu yeroo sana qilleensa keessatti beemaa seetedha. Maandiniin suni bara duraa yeroo Qorontoos maaliif wal kasastu jedhee waldaatti dheekkamu sana
beemaan kun firdiin kuni firdi beetiin kuni lafa gabaa ta'anii faradu kiristaana gaafa dhaqee kasasu namooti warri namanni abeet warrattiin kun amma lafarra hin jiru jettee warrattiin Yesuus duukaa jirti akka ergamaatu ilaaltu kun wal kasasti jedhaadhanii ifa ta'uurraa dukkana ta'a jechuudha amanaan gaafa dhaqee wal kasasu. Akka irraa mana firdi beetii ta'ee mana keessatti dhosaan iddoo ta'u miti bakka yaaditti. Isarraa ka'ee egaa Phaawulosis waa'ee barcuma firdii Kiristoos beemaaseet dheeroo haasa'u sitiidha beemaaseet afaan Giriikiitiin beemaas jedhamu sanaa dhagaa iddoo taa'ee gooftaan faradu jechuudha. Maalirraa fidenne kana Herodos warra Qeesaarotaa barcuma isaarra ta'anii faradan irraa fuudhee kan inni haasa'e kana. Egaa kuni gooftaan dhufee bifa lamaan dhufanne irraa tokko eenyuyyuu arguu hin danda'u akkaatota warra mana duwwaatu argaa isaan fudhachuudhaa fi waggaa tura booddee mul'inatti dhufeetu warri waraanan warri jibban hunduu ijaan arganii firdii farada gooftaan. Kanaaf egaa giddu lamman sanattitu yeroo jalqaba dhufee fudhatu sana arganii fudhatee booddee utuu isa mul'atee dhufuu sana hin ta'in fuuldura firdiin amantootaa samii irratti ta'a jechuudha egaa qilleensa kanarratti ta'a. Maa inni itti galli firdii amantootaa jennee yoo ilaalle sirriitti hojii hojjetaniif dhuguma sirriitti fiiganiiru yoo ta'e yeroo isaan itti gatii argatanidha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 isa kan argannaa Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 xiqsoota kana sirriitti qabadhaa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 12 Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 ka'ee amma 15tti nan dubbisame. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan, citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti ni ijaara. Hojiin namaa adduma addaan ibiddaan mul'ifamee hin beekama. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree mul'isa. Hojiin namichaa isa jiraata isa irratti ijaaree utuu hin gubatii yoo hafe namichi gatii isaa hin fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa hin dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'eetti hin oolaa jedha. Gara lakkoofsa 10 ka'ee Phaawulostuu nuti hojjettoota Waaqayyootii jedhee erga ka'ee haasa'ee booddeedhatu akkuma lakkoofsa 10 ka'ee akkuma Qorontoos duraa boqonnaa 3 jechuudha. Akkuma ayyaana Waaqayyo biraanaaf kennametti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti ni ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa beekkatu. Isuma dur kaa'ame sana malee homti hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos. Namni amma gaamaa inni Phaawulositti gaafa haasa'u hundee waldaa Qorontositti kaa'eera inni. Waldaa Qorontos waggaa tokko walakkaa taa'ee qamma sakkaree hundee kaa'e Yesuusin hundee kaa'e isaadha. Indaa'uun boqonnaa 2 irratti maal jedhaa? Ani Kiristoos Yesuus fannifame ala kan biraan akkanarraa hin argamne murteessee waan hin dhufeef isaan gidduutti akka gowwaatti haasa'a. Maaliif amantiin keessan akka narra hin dhaabanneef yeroon ogummaan naasu yeroon beekumsaas argitanii akka narra hin dhaabanneef kanan murtoo godhe isa fannifame Kiristoos du'a mul'isuufidha. Gara lakkoofsa 6 dhaqee garuu warra bishaatan warra guddatan gidduutti ogummaa naasaa. Ogummaan naasofnu kun iyyuu iji namaa kan hin agarre, gurri namaa kan hin dhageenye, yaadi namaa kan bira hin geenye Waaqayyo warra jaallataniif kan qopheessedha. Agartanii warra guddate, warra bishaate, warra galee barate ogummaan naasoo kan addaatti. Isaan sana biratti gara Kiristoos mul'isuu duwwaadhaaf. Kanaaf hundee kaa'eera. Hundichi Kiristoos. Amma Aphiloos waan isa booddee dhufe. Aphiloos hundee kaa'uun barbaachisu. Hundee kaa'ame sana irratti sirriitti akka dubbii Waaqayyoo ijaaruutu irra jiraata. Annan dhaabee Aphiloos immoo nu baasee Waaqayyo immoo guddisee Qorontoos boqonnaa 3 kanarraa Phaawulos. Kanaafitu kan biraa dhaabuun isarra hin jiraatu.
Namni booddee nuuf isuma dhaabame hundee isa kaa'ame sanarratti ijaaruutu irra jiraata. Waldaa biraa banuu, waan biraa godhuu, bara kana nama of agarsiisuuf hin banaa, horii argachuuf hin banaa, waan kana kanaatti waldaa bana. Garuu dhugaan isaa barbaachisaa miti. Waldaan namni ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'a, wal hubachuu dhiisuu danda'a, hafuuraan mucaa kan ta'e jira. Waan danda'amee obsamee hundee kaa'ame sanarratti ijaaruudha. Hundee kaa'ame sanarratti. Isa kana dhagaa. Egaa kanaafi jedha hundee kaa'amee jiru sanarratti dhagaa amma iddoo nama dubbisetti. Gara lakkoofsa 12 kana yoo ilaalle warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yoo ijaare namni tokko. Abiddi gaafa dhufu waan tokkoon godhu jira kana qulqulleessee darba malee. Dhagaas, dhagaa jabeessas, meetiis, warqee somaan godhu. Muka citaa hoffaadhaan immoo kan ijaaran jiru. Isaan kana maal godha abiddi mul'ichi godhee guba. Gaafa jalaa gubatu jedha gama lakkoofsa 15 irratti. Hojiin namichaa sarratti ijaaree utuun gubatii yoo hafe hundumti isaa abiddaatu ilaala ka'a. Utuun gubati nafnaan gatii argata Waaqayyoo fuulduratti Yesuus Kiristoos hirkaa. Kan warqeen ijaare, kan dhagaa gati jabeessaan ijaare, kan meetiin ijaare gooftaa harkaa badhaasaa fudhata. Hin gubatu abiddaan. Hoffaadhaan, mukaan, citaadhaan warri ijaaran immoo abiddi mul'ichi godhee guba. Lakkoofsa 10 irratti hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa hin dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka namaa ibidda keessaa baheetti hin oolaa jedha. Amma dingatumatu namni tokko rafuu ka'ee manni yoo gubate akkuma nama qullaa paantii duwwaan bahee gadi fiigee wayyaa karaa fudhatu jechuudha. Qullaa isaa gaafa dhaabatu namni bira amma saban gubatu gararraa namni dhufee qullaa nama sanaa waan arguuf yeellaa namni. Sinigale isa mi'i jalaa gubatee badaa jiru qorri bumaa ga'ee wayyoo jedhee bakka fiigee jechuudhaan qullaa isaa paantii duwwaadhaan. Kan inni yaaddoo isa manni gubate gararraa isa namni yeelloo isaa arguudha. Kanaafitu hojiin isaa kan jalaa gubate akka nama qullaa abidda keessaa bahee fayyuutii jedhanii noola garuu gatiin argatuudha. Egaa inni kun dubbii Waaqayyoo irratti nama ijaaruudhaaf dubbii Waaqayyoo alatti nama ijaaruudha inni ilaallatu. Phaawulos hundee Kiristoosiin kaa'eera hundee sana irratti warri ijaaratan immoo of eeggatanii ijaaruutu irra jiraata. Karaa gar malee dabsanii waan hin taane hojjetu yoo ta'e, tarii of agarsiisuuf hojjetu yoo ta'e, of tuulummaaf hojjetu yoo ta'e, isin galee akka dubbii Waaqayyoo hin ta'in hojjetu yoo ta'e nama mukaan ijaare, nama hoffaan ijaare, nama citaan ijaare ta'a jechuudha. Namni sun fayyuu hin fayya ofii isaatii, lubbuun isaa hin fayya. Garuu akka yeellaa akka nama qullaa isaa abidda keessaa baheetti kan inni fayyu. Yeroo biraan warri biraan Phaawulos wajjin dhaabbatanii gonfoo ulfinaa fudhatanii, gonfoo fayyinaa fudhatanii, gonfoo qulqullinaa fudhatanii waan garaagaraa mataa isaaniitti keewwatanii inni biraan sirriitiin hojjenne sun garuu kan argachuu hin danda'u. Kanaafitu hundumtuu yeroo hojjetu of eeggatee hojjetu akka yaada Waaqayyootti hojjetu. Hundumtuu sirriitti tajaajilu. Keessa namaa ammaa nama of agarsiisuuf tajaajila ta'ee dhugaaf tajaajila ta'ee gaaf tokko dukkana keessa kan jiru garaan namaa dukkana Waaqayyoo ifa baasa. Qorontos duraa boqonnaa 4 kana jedha. Anis ofitti hin faradu firdi isinatti faradanii bu'aa hin qabu. Gaaf tokko abbaan firdi Kiristoos hin dhufa inni gaafa faradutu ana mataan qorsa garaasaa keessaa sirriidha dheega faradaaf malee inni ofii isaatii sirriidha namaan falmuu nan barbaachisuudha guyyaa ma gooftaa eennaadha Waaqayyoo fagalatu. Innaa kanaafitu firdiin kun amantoota gadi si'oolitti gad deebisaatu hin taane hojii isaan hojjetan hojii gaariidhaaf badhaasa yerootti argatan warra sirriitti hin hojjenne immoo egaa homaa argachuu hin danda'an waan ta'e inni kun egaa cidha hoolichaa erga gonfoo kan argataniitu irratti argamu. Qorontos 2 boqonnaa 5:10 irratti namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuuf jirraa jedha. Barcuma firdii Kiristoos kun isa inni waaldaa isaa ol fudhatee isaaniif immoo badhaasa kennuudhaaf faraduudha jechuudha. Firdii garagaraatu jira. Firdiin ormootaa Izaabii immoo rakkina waggaa 7 booddeedha. Firdiin cubbamootaa qulqullootaa hundumaa wal qabatee immoo waggaa 1,000 booddeedha.
du'aa ka'uun isa akkuma kana taraadha Kiristoos dhuga hangafa ta'e ittaanee ol butamuu waldaa kiristaanaa du'aa ka'uudha warra du'an isin ka'u waan ta'eedha. Ittaanee rakkina waggaa 7 gidduutti warra ka'antu jira. Ittaanee waggaa 7 booddee immoo warra ka'antu jira. Akka kanattiin du'aa ka'uunis taraadha. Firdiinis taraadha. Isa kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafitu barcuma firdii Kiristoos fuulduratti dhiyaanna. Isa kanatti gammaduun nurra jiraata gadi deebinee gadi buunee si waliin gallatuun ta'in har'a waan hojjennu kanaaf yeroo nuyi gatii itti argannudha gooftaa bira. Gooftaa bira gatii itti arganna. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 7 akkuma kana immoo mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 9 walii wajjin ilaalla. Okay. Mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 7 lakkoofsa 9 lakkoofsa 7 akka jedha kottaa hin gammanna hin ililchinas maqaasaa hin guddifna guyyaan gaa'ila hoolichaa ga'eera misirroon isaaf of qopheessiteetti. Efesoon boqonnaa 5 irratti akkuma Kiristoos waldaa kiristaanaa jaallate abbaa manaadha manaa jaallatu jedhu hamma xuriin irraa badutti hamma isheen qulqullooftutu hojjeta gooftaa waldaa. Amma garuu lakkoofsa 7 irratti egaa gammadaa ililchaasii hundumtuu gara qalbii diratanii waldaan kiristaanaa hojii ishee karaa otuu gooftaan eegaa jira. Amma garuu maalidha gammadaa kottaan gammannaa in ililchinaa maqaa isaas hin guddifnaa guyyaan gaa'ila hoolichaa ga'eera misirroon isaas isaaf of qopheessiteetti bakka cidha hoolichaa qilleensa irratti jechuudha. Gatii gonfoo keenya gonfoo ulfinaa gonfoo qulqullinaa gonfoo kabajaa gonfoo jireenya erga fudhannee booddee cidha hoolichaatti teenya jechuudha. Lakkoofsa 9 yemmus ergamaan sun warri gara cidha gaa'ila hoolichaatti waamaman haa gammadan. Atis kana caafi itti dabalees kun dubbii Waaqayyoo isa dhugaadhaa naan jedhe. Gara kanatti warra waaman warra cidha hoolichaatti waamanii haa gammadanii. Akkam namatti tola jechuu kooti. Lafarratti firdii ayinatii 21 ta'a yeroo sana. Mul'ata boqonnaa 4:22tti erga waldaan kiristaanaa lubbutamtee booddee kan ta'udha. Mul'ata boqonnaa 5 irratti mallattootii kamuu jalqabaa. Mallattoon 7 gaafa hiikamudha jecha 7 ta'a. Ittaanee xoofoo 7 dhangala'aa xoo'a jecha 7 ta'a. Ittaanee malakata fiinnoo jechuun afuufama 7. Malakata jedhama Amaariffaa. Isa afuufan egaa fiingeema jechuudha. Afuufama 7 gannama. Dhayichanatti 21. Waldaan kiristaanaa garuu har'a gatii kaffaltee gooftaadhaaf warri baay'een qoromsa dabarsanii qoromsa keessa turaniiru waan ta'eef akkuma bara dargii hidhamaa turre. Anna Waaqayyo girfiira na washeera gartuun yeroo dargiin galagalee gara si'a 6 hidhame namoota baay'een garafamanii kan du'an jiru iji kan caame jira harki kan cabe jira miilli kan cabe jira guyyaa isaaniitti gatii isaanii argatanii gammadanidha. Warri biraan garuu lafarratti yeroo isaaniitti bineensichaaf sagadanii waan ta'eef dhiphinni guddaan firdii guddaan isaa irratti dhufuudha. Kanaafitu waan barcuma firdii Kiristoos fuulduratti dhiyaannee erga gatii keenya argannee booddee cidha hoolichaa immoo indiyaa'um sappar irbaata lafarratti dukkana nuyi garuu irbaata nyaannee gooftaa keenya wajjiniin bashannanna. Inni dhirsa misirrooti nuti misirroodha. Wal fuudhuu gaafa jedhu nu isaaf taaneera innis immoo nuuf ta'eera. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Innaa isa kanaa dhagaa Qorontoos 2:11 lakkoofsa 2 irratti akka durba tokkoof naqutu dubbata. Kun maaliif fakkeenya keenya dubbatu waan ta'eef isa kanaa wajjin isa cidha hoolichaa wajjin ilaallata jechuudha. Lakkoofsa 2 irratti maal jedha Qorontoos 2:11 lakkoofsa 2 irratti ani akka durba amanamtuu Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimmachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyoo hinaafuu anis isiniif nan hinaafaadha. Qulqullummaa keenya eeggannee waan hin taane keessa hin galin gaafa jiraannu Kiristoosiin dhirsa misirroo keenya eegganna jechuudha. Dhufee nu fudhata isaaf taane jechuudha. Namni waanuma jaallateetti maxxaneefitu
yoo durba taate doorsisate abbaa manaa biratti gooti yoo abbaa manaa ta'e immoo haadha manaa isaa achi hin jiru wanti godhata bachaadha waan jaallate waan garaarraa hawwatu koo hojii walitti maxxana. Nus Kiristoosin jaallanne keessatti maxxannu fakkeenyi isaa kan inni ta'u abbaa manaa kooti. Inni immoo waldaan kiristaanaa akka haadha manaa isaatiitti jechuudha namni lubboolii kenna waan ta'eedhaaf. Innaagaa rakkina waggaa 7 booddee Hiziqeel boqonnaa 38 fi boqonnaa 39 dubbifadha. Kun maal dubbataa waa'ee Googiif Maagoog dubbataa. Isa kana torbeetti dhufnee ilaalla. Googiif Maagoogii waraana lamatu jira. Tokko waggaan 7 kun yeroo raawwatu waraana Armaageedontu jira. Maaliif ammaa seexanni nama hundumaa addunyaarraa loltuu walitti qabeetu Yerusaalemiin balleessuuf dhaqa. Yeroo sana gooftaan dhufee gidduu galeetu Zakkaariyaas 14 akka ilaalu. Yeroo dhufee gaararraa dhufee gaara Ejersaarra jedhu gaara Ejersaa sun bakka 4tti dho'a. Isa booddee rakkina waggaa 7 booddee Maatewos 25 akka ilaallu firdii Ahizaabotaa warra kan warra Yihuudaan ta'anitu ta'a. Warra amananii waggaa 7 keessa darbaniif warra namanne adda baasaa. Warra Yihuudota gargaaran adda baasaa isaaniif eebbisuudhaaf waggaa 1,000tti gashuudhaaf. Waggaa 1,000 booddee immoo waraanni amma deebi'ee seexanni waggaa 1,000 fudhameera waan ta'eef gadhiifameetu Googiif Maagoog kan jedhu Hisqeel 38 fi 39 irratti argattu isa dubbifadha. Googiif Maagoog kun hamma yoomitti nu bushaa kaakilee keenya akka hoyyee keenya kaanee Yesuus kan jedhamu duwwaa dhageenya warri fooniin waggaa 1,000 galan hin fuudhuu hin heerumu. Akka ijoollummaatti du'uun garuu hin jiru waggaa 100-200 du'u isaan kana warra geeddaramne jirutu hin ta'in warra fooniin rakkina waggaa 7 keessa bahee waggaa 1,000 keessa galatu hin fuudhuu hin heerumu lafa dhaalu waan ta'eef isaan Googiif Maagoog dhumarratti waraana banuu dhufanii Yesuus Kiristoosin qabachuudhaaf jechuudha qabatanii isa ajjeesanii Yerusaalemiin qabatanii biyya lafaa bakkaa fi bushinachuuf isaan kun abiddaan lammataa bishaan badiisa biyya lafaatti fiduu dheeraa waraanni biraan jiru abiddaan mul'achu isaan godha seexana qabee firdiin teessoo adii ta'a. Isa kana amma konfiyuuziin hin godhu 38-39 Hisqeeliin dubbifadha. Waa'een firdii Kiristoos fuulduratti dhiyaachuu erga dhiyaatanii jiraatanii booddee immoo cidha hoolichaa irratti argamu kanumaan raawwanna gooftaan itti naa eebbisee eebbifamaa waa'ee waraana Armaageedoonis immoo isa dhufuu utuma daballee ilaalla waan ta'eedhaaf.